Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafarra jirtan fayyaa keessanii jirtanii wallahi jirra kun alhamdulillah as geenye jirra galata rabbiiti akkam nagaa alhamdulillah ilma jirra kun as geenye jirra jiruuf jireenyi maal fakkaata wallahi alhamdulillah as geenye jirra akkam garuu nagaa qabtanii fayyaa keessanii jirra wallahi kun alhamdulillah deebinee irra kun walitti deebinee jirra inshallah ta'ala maa jettu rabbiin nuuf alaafisu akkam nagaa wallahi alhamdulillah jiraachuu waan guddaadha as geenye irra maa jettu ajandaan amma deemaa jiru waa'ee waraana bilisummaa uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa uummata Oromoo kun yoomiyyuu ajandaa ta'ee jira. Facebook kanarratti illee karaa YouTube kanaan illee baay'ee daawwatamaa jira jechuudha. Cheenaala nama baay'eetu daawwatamaa jira. Kan warraaqaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu hin badu. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu akka of danda'ee gad dhaabbatu uummanni Oromoos cinaa dhaabbataa jira. Ameerikaa hanga Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyyoota hundarrattuu gargaarsi guddaan illee waan godhamaaf jiruuf waraanni bilisummaa Oromoo akkuma itti fufetti jira. Fakkeenyaaf Gujii keessatti yoo ta'e Oromiyaa kaaba hamma kibbaatti eessaa amma eessatti ijaaramtee Oromoon eessaa hanga eessaatti bilisummaa isaanii gad jabeeffachuuf qophii isaanii xumuraa jiru. Oromiyaa adda addaa keessatti illee ijaarsa isaanii akkuma itti fufetti jira. Ijaaramuuf illee waan qophiin xumuramaa jiru jechuu gana gara boodaatti waan ta'u walumaan ilaalla. Oromoon kaleessa eessa akka turte arraba eessa akka jirra jechuudhaan of duba deebiin of ilaaluu qabu. Maaliif hamma yoomii namni gabroonfataan nu nyaata jechuudhaan qeerroon Oromoo kaaba hanga kibbaatti walitti dhufuudhaan ergaalee jajjabduu dabarsaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf qophii isaanii xumuranii jiru. Eebba waraana bilisummaa Oromoo kaabaaf hamma kibbaatti koomaandoo leenjifamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoonni namoonni jajjabaan akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa kanneen akka Ameerikaa biyyoota Awurooppaa hundarra dhaqanii eebba kanarratti argamuudhaan Oromoo jajjabeessanii isin cinaa jirra jechuudhaan hamilee jabaa akka kannaniif argaa jirtu. Facebook kanarratti kan deemaa jiru jechuudha. Oromoon waraanni bilisummaa Oromoo ammallee jabaachaa madeema malee laafata akka hin deemne qeerroon dhaloonni jenereeshiniin qubeedhaa dhaamsa dabarsanii jiru. Oromoon bilisummaan si itti fufte malee Oromoon yoomii of duuba deemuu hin dandeessu. Akka kana duraatti gantuma inni galees nu magalaa inshallah ta'ala yeroo bijee Oromoon bilisummaan si fagoo hin jirtu. Ilmaan Oromoo tokkummaan keenya jabaachuu qabnaa. Hayyoota keenya warreen mana hidhaa jirullee jajjabaanee sagalee ta'uu fi qabna waan ta'eef ilmaan Oromoo jajjabaachuu qabdanii akkuma kana duraatti sagalee ta'uu qabda waan ta'eef callisuu akka hin qabne dhaamsa isiniif dabarsinaa. Karaa Instagram keenya karaa YouTube channelaatiin nu daawwachuu dandeessu. Ergaalee haaraa tokko argachuu dandeessu. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi lixa bahaarratti yaada jajjabaa kennuudhaaf torbee kana keessaa miidiyaalee akka Shinigaa yookiin Aljazeera kan jedhamu miidiyaalee gurguddaa addunyaa irratti kennuudhaaf qophii isaanii xumura akka jiran gara keessaatiin nu ga'ee jira. Kanumaafuu channel keenya YouTube teenyallee subscribe godhaa waan haaraa argachuudhaaf nus qophii keessan qophii xumurree jirra. Isinillee nu daawwadhaa yaada keessan jalatti nuuf barreessaa. Isin jennaa ulfaadhaa galatoomaa gadaa bilisummaa akka nuuf ta'u jajjabaachuu qabnaa. Ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa isin jabeessuu qabna. Maaliif qubeen jenereeshiniin rakkoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru argaa jirti. Maaliif akka durii miti. Oromoon amma obbartee jirti. Eessa akka jirru kaleessa eessa akka turre arra akka eessa turre ni beekan jechuudha. Kanumaafuu jajjabaannee ilmaan Oromoo warreen kaaba kibba jiran warreen biyyoota ollaa biyyoota akka Ameerikaa biyyoota adda addaa keessa jirtan waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbattan dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaadhaa gadaa bilisummaa akka ta'u isiniif hawwaa. Karaa channel keenyaa kanaan nu argachuu dandeessu. Karaa hundaanuu nu argachuu dandeessu. Maaliif gara FB keenyaan illee nu argachuu dandeessu. Maaliif FB keenya illee follow godhaadhaa. Odeeffannoo gara odeeffannoo haaraa argachuu dandeessu. Odeeffannoo haarawaa guyyaan argachuu akka dandeessan abdii qabna inshallah ta'ala hanga rabbi nuuf laaffisetti Oromoon akka bilisumtu bilisummaan fagoo akka hin jirre abdii qabna inshallah ta'ala. Nu humni keenya Siriyaa fi Turkii eessa deemnes meeshaan keenya tokko Allah rabbii tokko qofa akka ta'edha. Qeerroof uummanni Oromoo jabaatee harka wal qabatee
bilisummaa tana gonfachuudhaaf jajjabaachuu qabnaa nu qeerroon Oromoo wal cinaa dhaabbachuu jirra. Kaabaaf hanga kibbaatti jabaachuu qabdanii galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi barakaatu. Gadaan gadaa bilisummaa.